odu'amme wanti qaanessan biyya keenya Itoophiyaatti dhagahame isumayyuu hawaasa safuu fi aadaa beeku keessa ati akka nama dubartii wajjin ciisuutti dhiiraa akka kee wajjin hin ciisin kun wanta ciggaasaadha jedha seera Leewwotaa boqonnaa 18 lakkoofsa 22. Godina Jimmaatii wanti dhagahamaa jiru baay'ee waan qaanessaa fi fokkisaadha. Sabni Itoophiyaa kun aadaa fi safuu duudhaa mataasaa qaba. Garuu amma wanti macaafa qulqulluunis faallaa ta'e wanti aadaa fi safuu uummataa cabsee mul'ataa jira. Godina Jimmaatti namni miseensa Sodoomotaa ta'ee fi dhiirota akkasaa daa'imman goyyomsee gocha gadhummaa fi ciggaa isaa irratti raawwataa ture harkatti qabamuun hidhaa cimaan adabamee jira. Namichi kun eenyu? Namoota inni yakkoota sodoomummaa irratti raawwates dabalatee odeeffannoo magaalaa Aggaarotii dhagahamee nu qaqqabeeraa isin biraan geenya. Waraanni Itoophiyaa Soomaaliyaatti waraana Gibxii wajjin bobbaafame. Soomaaliyaa irraa wanti haaraan dhagahamaa jira. Waraanni Itoophiyaa Soomaaliyaa jiru 20,000 ol jedhamaa ture keessaa Soomaaliyaan waraana muraasaaf qofaa qaama nagaa eegsisuutti akka Itoophiyaan bobbaaftu heeyyamtee jirti. Soomaaliyaan ergama nagaa eegsisaa Afrikaa Awsoom keessatti loltoota Itoophiyaa erga hirmaachisuu beeksiftee booda baay'inni loltootaas kan baroota duraan turaniirraa gadi hir'ateera. Lakkoofsi loltoota Itoophiyaa nagaa eegsisuuf Soomaaliyaatti ramadamanii hir'ateera. Gama biraatiin loltoonni Gibxiis nagaa eegsisuuf maqaa jedhuun Soomaaliyaa seenuun ibsameera. Waraana Itoophiyaa Soomaaliyaa jiru wajjin nagaa eegsisuus jedhamee jira. Kanallee bal'ina isaa isin biraan geenya. Nagaaf jaalalli ardii jirtan maratti sinaa qaqqabu daawwattoota keenya odeessa wayitawaa yeroo kanaaf siniif qindeeffannee qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Yeroo jalqabaaf gara chaanaalii keenyaatti kan dabalamtan subscribe gochuun mallattoo beelii sana fuulduratti sinii dhufu ala tokko gadi tuquun ol kan jetturraa kaadha like share commentis godha. Yeroo kana gootanii kaasee yeroo hundumaa oduuwwan haaraan wayita gadhiifaman dafanii isin qaqqabu. Kallattiin gara oduu keenyaatti wal wajjinaa dabarru. Video kana like gochuudhaan jalqabaa. Godina Jimmaa magaalaa Aggaarotti gocha ciggaasisaa namni raawwate yakkaan himatamee hidhaa cimaan adabame. Aggaarotti yakkamaan yakka sodoomummaan himatamee hidhaa waggaa 15 adabamuun dhagahame. Akka kallachi Oromiyaa gurraandhala 18 bara 2017 karaa fuula Feesbuukii isaa maxxansetti godina Jimmaa Aggaarotti himatamaan yakka sodoomummaa yookaan homoseksuaalitii ijoollee waggaa 18 gadi ta'an irratti raawwate murtii hidhaa cimaa waggaa 15 adabame. Himatamaa maqaan isaa Jamaal Abdurrahaman Muusaa jedhamu itti yaadee yakka miidhaa middii isaa yookaan sodoomummaa raawwachuuf jedhee bulchiinsa magaalaa Aggaaroo ganda Tulluu Qiddillaa jedhamutti ji'a caamsaa bara 2016 guyyaa garaagaraa irra deddeebiin halkan tilmaamaan naannoo sa'aatii 7 hanga 8 gidduutti miidhamaa nageenyummaa isaatiif maqaan isaa hin ibsamne kan umuriin isaa waggaa 10 hanga 12 ta'e fuudhee deemuun mana jireenyaa isaa geessee yakka middii isaa yookaan sodoomummaa irratti raawwate. Itti dabaluunis gaafa guyyaa 22 ji'a 2 bara 2017 fi gaafa guyyaa 27 ji'a 2 bara 2017 bakkuma wal fakkaataatti miidhamtoota maqaan isaanii Y fi Z jedhaman kan umuriin isaanii wal duraa duubaan waggaa 11 hanga 13 fi 14 hanga 16 ta'an irratti goyyomsee gocha middii isaa yookaan sodoomummaa irratti raawwachaa ture. Guyyaa biraas haaluma wal fakkaatuun osoo inni miidhamaa Z kan maqaan isaa dhokfame jechuudha kana fuudhee deemaa jiru eeruun miseensa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Aggaaroo qaqqabuudhaan himatamaan kunis waan harkatti qabameef poolisii fi abbaan alangaa magaalichaa waliin ta'uun ragaa namaa fi barreeffamaan fuudhanii erga qoratanii booda galmee waajjira abbaa alangaa godina Jimmaatiif ergan. Abbaan alangaa godina Jimmaas dhimma kana ofitti fudhachuudhaan himatamaa kana sadarkaa yakkaa keewwataa 631 muraa 1 baa fi keewwata 631 muraa 1 a fi keewwata 631 muraa 1 a jalatti yakka raawwate jechuun himannaa 3 mana murtii olaanaa godina Jimmaatti dhiyeesse.
Manni murtii himatamaan yakka ittiin himatame kana waan waakkateef ragoonni abbaa alangaa akka dhaga'aman taasisuun ragoonni abbaa alangaa dhiyaatanis akkaatuma himannaa dhiyaateen waan irratti mirkaneessaniif bu'uura saadaa faayyaa keewwata 142 muraa tokkootiin akka ofirraa ittisu jedhame. Himatamaan ragoota ittisaa dhiyeeffatus waan irraa hin ittifneef bu'uura seeraa Daafaayaa keewwataa 149 muraa tokkootiin murtiin balleessummaa kennameera. Ergaa yaada adabbii bitaaf mirgaa dhaga'een booda dhaddacha gaafa guyyaa 17 ji'a 6 bara 2017 ooleen manni murtichaa himatamaa ni barsiisaa namoota biroos ni akeekkachiisa kan jedhuun adabbii hidhaa cimaa waggaa 15tiin adabeera. Kominikeeshinii magaalaa Aggaarotu gabaase. Odeessa keenyatti aanuun waraanni Itoophiyaa Somaaliyaatti waraana Gibxii wajjin bobbaafame. Itoophiyaan loltoota 2500 qofaa ergama deeggarsaa fi tasgabbii Somaaliyaa keessatti akka hirmaachiftu ibsame. Dhimma ergama deeggarsaa fi tasgabbii Somaaliyaa AWSOM irratti muddama dippiloomaasii Somaaliyaa, Burundii fi Itoophiyaa hirmaachise torbanoota hedduuf erga tureen booda gamtaan Afrikaa fi mootummaan federaalaa Somaaliyaa lakkoofsa loltoota biyyoota garaagaraa gumaachan irratti waliigaluu beeksisan. Qondaalli gamtaa Afrikaa maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatee tokko VOA'tti akka himanitti humnoonni Burundii bara 2007 irraa eegalee Somaaliyaa keessa turan lakkoofsa loltoota Burundii irraa dhufan irratti waliigaltee dhabuudhaan biyyattii gadhiisuu fi jechuun ibseera. AWSOM loltoota poolisii fi hojjetoota deeggarsa siivilii dabalatee namoota 11,900 Somaaliyaa keessa socho'an akka qabaatu qondaalonni Somaaliyaa fi gamtaa Afrikaa himaniiru. Qophiin haaraan kun loltoota 4,500 Yugaandaa irraa, loltoota 2,500 qofaa Itoophiyaa irraa, loltoota 1,520 Jibuutii irraa, loltoota 1,410 Keeniyaa fi loltoota 1,091 ammoo Masir irraa yookaan Gibxii irraa kan hammatu yoo ta'u, dabalataanis poolisoonni dhibbootaan lakkaa'aman Naayijeeriyaa fi Saraaliyoon irraa, Masir irraa dhufanii Muqadishoo, Juwaarii fi Baayido'aa keessaa qubatu jedhameera. Itoophiyaan amajjii tokko bara 2024 Somaaliilaand wajjin waliigaltee ulaa galaanaa raawwachuu ishee hordofee waldhabdeen dippiloomaasii Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti uumame waliigaltee kana duubatti kan harkise ta'uu qondaalli gamtaa Afrikaa kun himaniiru. Muqaadishoon waliigalteen kun birmadummaa fi tokkummaa daangaa koo kan cabsudha jechuun balaaleffatte. Haa ta'u malee waldhabdeen kun muddee 11 Ankaaraatti giddugaltummaa Tarkiitiin gara waliigalteetti erga dhufanii booda jilli waraanaa Itoophiyaa Muqadishoo daawwachuu hordofee torban tokko keessatti loltoonni Itoophiyaa AWSOM keessatti akka hirmaatan Somaaliyaa fi Itoophiyaan waliigaltee irra gahan. Humnoonni Itoophiyaa naannolee Somaaliyaa akkuma kanaan dura Geedoo, Baay, Baakoolii fi Hiiraan keessaa kan qubatan yoo ta'u waldhabdee Itoophiyaa waliin qabdu keessatti Somaaliyaa kan deeggarte Masir yeroo jalqabaaf waraana ergamaa AWSOM ni gumaachetti jedhameera. Gama biraatiin Itoophiyaan waliigaltee gamlamee addaatiin loltoota dabalataa Somaaliyaa keessatti akka bobbaastu gabaasni ejensii oduu biyyaalessa Somaaliyaa Soonnaa maxxanse ni mul'isa. Kanaan dura waraanni Itoophiyaan karaa AWSOM fi dhuunfaatti biyyoota lamaan waliigaltee irra ga'uudhaan loltoonni Itoophiyaan gara Somaaliyaatti bobbaaftee loltoota 20,000 ol ta'uu isaanii BBC fi maddeen garaagaraa gabaasaa turaniiru. Gama biraatiin Masir biyyoota yaa'a laga Abbayyaa hidha haaromsaa akka hin daawwanne gaafattus fudhatama hin arganne jedhan ministeerri bishaaniif enerjii Itoophiyaa. Itoophiyaan ministeeronni biyyoota yaa'a laga Abbayyaa hidha haaromsaa akka daawwatan dursitee erga beeksifteen booda Masir ammoo akka hin daawwanne hunda isaaniitiif xalayaan gaafattus yaadichi fudhatama akka hin arganne ministeerri bishaanii fi enerjii Itoophiyaa Injiinar Habtaamuu Ittafaa himan. Ministeeronni biyyoota kanaa gaaffii Masirii cinaatti dhiisanii daawwannaa taasisuu isaanii kan himan Injiinar Habtaamuun Masriin dirree Itoophiyaa irratti taphachuu barbaaddee goolii ofitti galchite. Kunis Masriif akka dhukaasa hin barbaachifneen of madeessuutti ilaalamas jedhaniiru. Akka Injiinar Habtaamuun himanitti ministeerri bishaanii Masrii hidha haaromsaa akka hin daawwanne gaaffiin dhiyeesse kun mallattoo tuffii biyyoota yaa'a laga Abbayyaa biroof qabu agarsiisudha.
Sababni isaas Itoophiyaan hidha ishee akka daawwattu affeeruun mirga isheeti. Waamicha Itoophiyaa fudhachuu yookaan diduun mirgaa warra waamamaniitis jedhan. Kanumaan walqabatee ministeerri kun jalqaba hidha Abbayyaa akka daawwatan kan affeere inisheetiivii bishaan laga Naayil osoo hin taane Itoophiyaa akka ta'e dubbataniiru. Ministeerri bishaan Masrii ergaa akka hin daawwanne kana wayita dabarsan biyyi kamiyyuu ergaa kana akka hin fudhatin himaniiru. Kun Itoophiyaaf milkaa'ina guddaadha. Wanti nama ajaa'ibu ministeeronni akka hin deemne jedhaman dhugumatti kaka'umsa guddaa qabatanii gara hidha Abbayyaa deemaniiru. Warri walgahii kana dhufan hundi ministeera bishaanii Tanzaaniyaa dhimma filannoo biyya isaanii waliin walqabatee hojii ariifachiisaaf biyya isaaniitti deebi'an irraan kan hafe hundi isaanii sadarkaa ministeeraatti hidha Abbayyaa daawwataniiru. Daawwannaa kanaan namni hundi gaaffii isaaf deebii argateeras jedhan. Ministeeronni kunniin hidha haaromsaa ergaa gahaniin booda ajaa'ibsiifannaa isaanii ifatti mul'ateera kan jedhan ministeerri kun garaagarummaan ololaa kanaan dura faca'aa turee fi dhugaa lafarratti argan gidduu jiru akka isaan ajaa'ibsiisee simaniiru. Namoonni dur ni daawwatan jedhamee yaadamee 20 ta'anis waamicha Masir hin daawwatinaa jedhu booda lakkoofsi namootaa gara 30tti ol guddachuu eeruun kunis daawwannaa kanaaf xiyyeeffannoon olaanaan kennuu isaanii kan agarsiisu ta'uu ibsanii jiru. Odeessa keenya xumuraatiin Yuukireen Ameerikaa wajjin waliigaltee albuudaa olaanaa taasisuu heeyyamamtuu ta'uu aangaan biyyattii BBC'tti himan. Aangaan kun akka jedhanitti waliigalteen Yuukireen Ameerikaa waliin taasifte kun kan marsaa jalqabaa yoo ta'u kan bu'aa gaarii argamsiisuu danda'uudhas jedhan. Akkasaa jedhan malee aangaan kun waa'ee waliigaltichaa irratti gadi fageenyaan hin ibsine. Miidiyaaleen akka gabaasanitti Ameerikaan doolaara biiliyoona 500 kan gurgurtaa albuudicharraa argamu kan faashee gochuuf gaaffii dhiyeessitee turtee dhiiftulleen Yuukireen biyya waraanaan miidhamteef eegumsa gochuuf waadaa hin galle. Pireezidantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp gita isaanii Yuukireen Volodimir Zelenskii wajjin torban kana keessa gara Waashingiten dhaqanii waliigaltee akka mallatteessaniif eegaa jiraachuu dubbatan. Dureewwan lamaan torban darbe keessa jedhan wal waraanuu keessaa galanii akka turan ni yaadatama. Doonaald Tiraamp qibxata kaleessaa haasaa taasisaniin waliigaltee irra ga'uu isaanii dubbachuu baatan illeen haala waliigaltichaatiin Yuukireen mirga waraanaa itti fufuu ishee ni argatti jedhan. Deeggarsi meeshaa waraanaa Ameerikaan Yuukireeniif taasiftuu itti fufaa laataa jedhamuun kan gaafataman Tiraamp tarii hanga Raashiyaa waliin waliigaltee irra geenyutti waliigaltee qabaachuu qabna ta'uu baannaan itti fufas jedhaniiru. Erga waliigalteen taasifameen booda Yuukireen keessatti humni nagaa kabachiisaa akka bobbaafamu kaasan. Tiraamp torban darbe keessa pireezidaantii Yuukireen Zelenskiidhaan abbaa irree jechuun dubbiin tuquun isaanii ni yaadatama. Zelenskiin gama isaatiin pireezidaantiin Ameerikaa nama addunyaa dogoggoraa keessa jiraatudha jechuun kanaan dura dubbateera. Tiraamp galiin albuuda Yuukireen irraa argamu Ameerikaaf ta'uu qaba jechuun gaaffii kan kaasan Ameerikaan tibba waraanaatti Yuukireeniif maallaqa olaanaa deeggarsa taasisuun wal qabateetudha. Tiraamp Ameerikaan deeggarsi Ameerikaan Yuukireeniif taasiftee doolaara biiliyoona 300 hanga 350 biiliyoona ta'uu akka danda'u kibxataa dubbataniiru. Albuudota dheedhii murteessoo addunyaa kanaa keessaa parsantii 5 kan ta'u Yuukireen keessatti argama jedhamee yaadama. Isaanis kuusaa giraafiitii mirkanaa'ee toonii miiliyoona 19 kan elektirikii baatirii konkolaataa hojjechuuf oolu, kuufamaa liitiyeemii Awurooppaa hunda keessaa harka 3 qaama ijoo baatirii amma jiru keessattidha. Weerara Raashiyaatiin dura ammoo oomishni tiitaaniyeemii kan xiyyaaraa kaasee hanga buufataalee anniisaa ulfaatina salphaa qaban ijaaruudhaaf oolu addunyaa keessaa parsantaan 7 akka Yuukireen keessatti argamu himama. Kana malees Yuukireen kuusaa albuudota qaalii hedduu akka qabdu ibsameera. Isaanis meeshaalee waraanaa, tarbaayinoota humna qilleensaa fi elektirooniksii fi kanneen biroo meeshaalee addunyaa ammayyaa irratti tajaajilan albuudota gara 17 ta'an akka qabdu ibsameera. Kuufamni albuudaa muraasni Raashiyaan to'atameera. Akka ministeerri dinagdee Yuukireen
Yuuliyaas Viriidenko jedhanitti qabeenyi doolaara biiliyoona 300 biiliyoona 50tti tilmaamamus har'a naannoo Raashiyaan qabatte keessa jira jedhaniiru. Pireezidaantiin Yuukireen Volodymyr Zelenskiin jalqabbii waraanichaa waggaa sadaffaa ilaalchisee gaaffiif deebii gaazexeessitoota waliin taasisaniin nagaan akka dhufu pireezidaantummaa isaa dhiisuun yoo irra jiraatellee dhiisuuf fedhii akka qabu dubbateera. Nagaan akka bu'uuf dhugumaa hojii koo akkan dhiisuu na barbaachisa taanaan dhiisuuf qophiidha. Yoo haalli akkasii jiraatee aangoo koo kana miseensummaa neetoon jijjiiruu nan danda'as jedhaniiru. Zelenskiin kana kan dubbatan yaada pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp jalqaba torbee darbe kana Zelenskiin abbaa irree filannootti hin amanne jedhanii waamanii booda yaada kennaniinidha. Yaadicha irrattis deebii dilbata kana kennaniin ani hin mufanne garuu abbaan irree ni mufata jechuun caamsaa bara 2019 karaa dimokiraatawaa filatamuun aangoo fudhachuu yaadachiisan. Itti dabaluudhaanis ani waggoota 20 booda osoo hin taane har'a nageenya Yuukireen irratti xiyyeeffataan jira waggoota kurnaniif miti kanan aangoorra jirus jedhaniiru. Akka seera Yuukireenitti filannoon seera waraanaatiin kan adda cite yoo ta'e seerri waraanaa kun erga Raashiyaan gurraandhala bara 2022 weerara guutuu raawwatte kaasee hojiirra oolaa jira. Zelenskiin wiixata kanaa hooggantoota biyyoota dhiyaa waliin mari'ateera. Kaan isaanii qaama Kiiv keessatti kaan ammoo toora intarneetii irratti waraanaan booda dhimma nageenyaa irratti bakka Ameerikaan hin argamnetti mari'atu. White House gargaarsa waraanaa hanga har'aatti taasisee gara fuulduraatti kennuu danda'u albuuda uumamaa Yuukireen doolaaraa biiliyoonaan lakkaa'amu akka argatu gaafachuu isaatiin Zelenskiin gargaarsi Ameerikaa hanga ammaatti akka liqiitti osoo hin taane akka gargaarsaatti waliigalameera jedhan. Waliigaltee nageenyaa akka jecha isaatti dhalootatti kanfalamuu irratti walii hin gallus jedhee ture Zelenskiin. Haa ta'u malee odeessa ganama kana bahee Ameerikaan deeggarsa meeshaalee waraanaa Yuukireeniif taasisaa turteef bakka isaa albuudota Yuukireen keessatti argaman akka guurrattuuf heeyyamuu fi waliigaluun isaanii dhaga'ameera. Inni fannoof ba'ee hangafni nagaa inni fannoof ba'ee du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'ee. Hangafni nagaa inni fannoof ba'ee hangafni nagaa inni fannoof ba'ee du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'ee. Hangafni nagaa inni fannoof ba'ee. Hangafni nagaa inni fannoof ba'ee du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'ee. Hangafni nagaa inni fannoof ba'ee hangafni nagaa inni fannoof ba'ee du'ee yoomaachi nafee du'aa ka'ee. Keenya du'e ofii fudhate gatii cubbuu keenya hundumaa fiite qomoo ormaa turre ni nu filate lammiilee waaqarra nu dabalate. Olaaraaraati Yesuus olaaraaraa isa fannoo baate. Olaadhiifamaati Yesuus olaadhiifamaa karaa isaatiin jireenyatu argama. Olaadhiifamaati Yesuus olaadhiifamaa karaa isaatiin jireenyatu argama. Ba'aa gurguddaa baachuu namaatu cubbuu dhiiga ofii baasuun ulfaatu nuti waaqanneen lubbuu isaa hiree du'aaf baadisaarraa
ofiif nu fuure ba'aa gurguddaa baachuu namaatu cubbuu dhiiga ofii baasuun ulfaatu nuti waaqannee lubbuu isaa hiiree du'aaf baadisaarraa ofiif nu fuure. Angafni nagaa inni fannoos ba'ee angafni nagaa inni fannoos ba'ee du'ee yoomatti nafee du'aa ka'ee waggaa cubbuu keenya nurraa tarsaasee ifa bara baraa keessa nu jiraachise. angafni nagaa inni angafni nagaa inni fannoos ba'ee du'ee yoomatti nafee du'aa ka'ee Harki sidaachee hin qabne hin dandeenye dhufuun fayyina keenya galma hin geenye. angafni nagaa inni fannoos ba'ee angafni nagaa inni fannoos ba'ee du'ee yoomatti nafee du'aa ka'ee Amma du'ii geessu nutti agarsiise cubbuuf abarsasaa nurraa calaase. angafni nagaa inni fannoos ba'ee angafni nagaa inni fannoos ba'ee du'ee yoomatti nafee du'aa ka'ee Inni fedhu dukkanni keenya bitamnee garboomuun keenya cubbuu fi adaba isaarraa Yesuusin qabanne tollaa'e. Inni fedhu dukkanni keenya bitamnee garboomuun keenya cubbuu fi adaba isaarraa Yesuusin qabanne tollaa'e. Egaan daawwattoota keenya qophiin yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee kanneen hanga ammaatti daawwattanidha. Qophii keenya walakkaatti kan nutti dabalamtan chaanaalii keenya subscribe, like gochuu hin dagatina. Sa'aatotaan booda hanga walitti deebinutti nagaan tura.